Jirtuu qeerroo fi qarree ilmaan biyyaa oduulee gurguddoo isinii qabadhee dhiyaadheetiin jira. Viidiyoo kana guutuusaa daawwadhaa walii dabarsaa yaada keessanis itti barreessaa. Durarratti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp teeriif takkaa'u taaksii Kanadaarra kaa'isan baatii takkaaf if duuba deebisuusaa ibsee jira. Kunis eega gartee pirezidaant Tirampii fi Piraayim Ministeer Tiruudoon haasawa telefoon irratti waliin haasawan booda Doonaald Tiraamp Kanadaan yoo xiqqaatte toora doolaara biiliyoona 1.3 baasanii akka gartee boordara isaanii eeganii fi akkasumas teeknooloojiilee adda addaa itti fayyadamuudhaan warreen gartee Ameerikaa irraa karaa Kanadaadhaa deeman akka dhoorkan takkaa'u Kanada irraa warra Ameerikaa dhufu akka dhoorkan waliigaluu isaanii kuni kan ta'es akkumaan guyyaa kana oduu keessatti isin himaa ture guyyuma arraan tanaa Meksikoodhaa wajjinis waliigaltee godhee Doonaald Tiraamp yoo xiqqaatte guyyaa 30f teeriif silaa Meksikoo irra kaa'usan if duuba harkisuusaa ibsee jira. Garuu waan teeriif gartee Chaayinaadhaa immoo wanni irraa dubbatan takkallee nu hin jirtu. Wanni gartee Doonaald Tiraamp guddoon isiidhaa tan teeriif kana godhuu fi waliigaltee takkaa'u nigoosheeshina barbaadu biyyootan sadeen kanarraa argachuudhaaf. Kunis gartee akka hojiirra jiru agarsiisaa jiraniiti odeessaa jiran. Dipaartimentiin USAID tan guyyaa irraan tanaa cufamte jedhee oduu keessatti isin hime san amma karaa gartee Isteet Dipaartimentii takkaa'u ministeera haajaa alaa Ameerikaa jalatti galuu siidhaa ibsaa jiran. Kunis ammaan tana Maarko Ruubiyoodhaa kan ministeerri haajaa alaa Ameerikaadhaa akka gartee daayirektaratti USAID yeroodhaaf gaggeessaa jira jedhaniiti oduun tun ni ibsiti. Gama kaaniin namtichi Elon Musk jedhaniin kan yeroo ammaan tana tujjaarummaadhaan addunyaarra beekamu hariiroon takkaa'u shoorri inni mootummaa ammaan tanaa tana keessa qabu waan taate nama hedduu dhibuu siidhaati jecha guyyaa irraan tanaa yeroo Doonaald Tiraamp Waayit Haawusitti warri miidiyaadhaa isa gaafii gaafatu daleedduu mootummaa ta'ee garuu nama gartee dipaartimentiidhaan hin daangeffamnee jedhee miidiyaadhaaf ibsa godhee jira. Hojiin isaa waa hedduu waan hin gartee ani barbaaduu fi waan biitituun barbaaddu nama gaggeessu akkasitti gartee tartiibaan nama hojjechaa jiru waan jiruun Doonaald Tiraamp isa faarsuusaa ibsee jira. Kana qofa odoo hin taanes oofisni isaatis kanuma gartee Waayit Haawus keessatti dhiyaatu waan ta'e jecha akka malee yeroo fedhetti Waayit Haawus yoo seenee Doonaald Tiraamp wajjin marii godhuu ni danda'a jedhaniiti irraa dubbachaa jiran. Ministeertichi haajaa alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoodhaa guyyaa irraan tanaa daawwannaaf yeroo El Salvador dhaqu achitti pirezidaantii El Salvador wajjin haasawee haasoo isaa booda waan addaa takkaan gabbeehee jira. Wanni tunis isin gartee baqattootaan akka malee rakkachaa jirtanii warreen kana gartee kan biyya fedheetillee haa ta'u nu biratti as fidaa nuti isinirraa fudhachuu ni dandeenya waan jiru yaada naa dhiyeessee jedhee miidiyaadhaaf ibsa godhee jira. Akka oduun tun jettutti inumaatu warreen biyya alaa qofa odoo hin taane ummata Ameerikaatillee yoo gartee nu biratti as fiduu barbaadan nuti isinirraa fudhachuu ni dandeenya jedheeni isaan wajjin marii godhuusaa ibsee jira. Akkuma beektanitti biyyoonni Laatin Ameerikaatuni cinaan isaanii ummata biyya isaaniitu hin fudhannu jedhanii Doonaald Tiraamp wajjin torbaan dabre dura yeroo gartee jecha walitti deeffachaa turan ni yaadattan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp egzeekitiiv orderii isaa tana akkuma itti fufee jira. Guyyaa irraan tana waan addaa waan Ameerikaan hin qabne egzeekitiiv orderiidhaan akka gartee jaaramtu murteessee jira. Wanni saniis US Sovereign Wealth Fund jedhama. Yeroo hedduu gartee biyyootan adda addaa biyya akka gartee Middle Eastii Sovereign Fundii kana ni qaban. Keessaafuu biyyi ka gartee Suudiidhaa, United Arab Emirates fi akkasumas biyyoottan akka gartee Tarkiidhaa kuni waan kana ni qaban. Inumaatu gartee Ameerikaanis nuti boodarra aanee jirra waan kana jaaruu qabnaa waan jiruun Doonaald Tiraamp akkasitti guyyaa irraan tanaa yeroo egzeekitiiv orderii tana itti farramu miidiyaadhaaf ibsa godhee jira. Inumaatu bizinesni keenya kaduraa yoo taate tiktaakillee ni binnaa yaada jiru miidiyaadhaaf itti ida'ee ibsee jira jechuudha. Daldaltoonni biyya Ameerikaa xixiqqaan takkaa'u small business jedhamanii kan beekan guyyaa irraan tanaa baqattoota Ameerikaan gartee akka malee dhiibbaarra godhaa jirtu kana deeggaruudhaan
bizinesoota isaanii irra hedduun isaanii guyyaarraan tanaa cufaa oolanii jiran. Kunis nuti gartee baqattoota malee bizinesa keenya fuuldura tarkaanfachiisuu hin dandeenyu yaada jiruun akka gartee Ameerikaan mootummaan Ameerikaadhaa tuni isaan kana takkaa'u yaada isaanii irraa dhageeffattu garsiisuudhaaf yeroo ammaan tanaa bizinesoota isaanii guyyaarraan tanaa cufaa oolanii jiran. Haa taatu malee yeroo hedduu bizinesa isaanii kana cufaa ooluudhaan waan gartee arkatan takkaa'u galii isaanii akka rakkoo duraa ta'u miidiyaadhaaf ibsa godhanii jiran. Dhumarratti oduun tuni oduu ajaa'ibaati. Teknooloojiin gartee yeroo ammaan tanaa akka malee babal'achaa jirti. Warri Yahudaadhaa AI kan gartee propagaandaa waa'ee Hamaas kana isaan gargaaree hojjetu. Eksi gubbaarratti godhanii odoo hojjechaa jiru wanni kuni gartee isaanumatti garagalee waan warra Hamaas gartee gaaroommina isaaniitii fi akkasumas akka isaan gartee rakkoo keessa jiran akka dhiibbaan isaanirratti ta'uu jirtu eksi kana gubbaarratti haalaan barreessaa oolee namni hedduun ajaa'ibanii jiran. Wanni kuni gartee jara Yahudaadhaa warra waan kana tolchee propagaandaaf jecha itti fayyadamaa turetti garagaluunsaa inumaatu AI'n kuni gartee karaa aktivistitti garagalee jira jaaniiti maqaa biraa baasaniifi jiran. Inumaatu gartee yeroo ammaan tana teknooloojiin dhugaa dubbachuu irratti waan garagaltee jirtuuf inumaatu gartee AI'n kuni waanuma adda dalagyaaniiti warri gartee waan akka teknooloojii kana jala deemu irraa dubbachaa jiran. Oduun teenya tanarraa tana fakkaatti oduu biraatiin hamma walitti deebinu nagayaan jiraadhaa.